Jiraatu isin gaafata. Boomaam ni seentaati dubbitan mana ni qabdi raanjii roovarii ni qabdi paaspoortii Ameerikaa ni qabdi kaashii ni qabdi seentaa. Akka ajaa'iba. Zaanni si horsi irra ta'e isimoota deemtu. Miilaan jechuun horsi irra ta'e isa taa'eef miilaan deemtu haa taatu tolkaatee deemuu dandeessu. Horsi irra ta'e miilaan deemtu hojjeta. Irra hojjeta sirrii. Miilaan deemtu sana rakkoota Itoophiyaa keessa jirtu yeroo takka dalagaa qabdu yeroo takka dalagaan sirra dhaabbattu. Rakkoota nyaata agarsiisan. Metti filaa wana mayyuu. Mee akkamitti gaa? Jabdu bakka dunia. Egaa akkamitti. Ayo jala sen. Wai ya. Jirtu akkam jirtu hordoftoonni Hamzaa jirra nuti galata rabbi alhamdulillah. Oo magartee social media kan irratti deemu jiru gaafii takka wal gaggaafachuu jiru asuma teenyaa asitti qofallee buhaaru jirruuti waan kana viidiyoo maa waraabna jennee kaane akkas Hamzaa. Qofla kana isiniin gahu kan hirmaata haa boo kophaa mirgaan wenne seenu waan jechuudha. Hamzaa waan jidduu tana miidiyaa irratti deemaa jiru ni garta keessattuu arrafaa gaa. Arrafaa dhoohee jira. Nama ganna gara 60-50 si gootu ilma waggaa 27 fuudhee jechuudha. Ayo taariikha durii moo waan dhugaa naa himu. Waan dhugaati. Malee taariikha durii. Taariikha durii waan ammaati. Waan ammaati. Ayo boo. Akkasii dhalaan ammoo dhiirri rakkoo ta'e irra ni ni fuunaa jechuun jiranii. Walumaa galatti tokko immoo jechuun jira akkamitti intala isarra guddaa fuutaan tun fuunuu jechuun jira. Dhalaan hoo yeroo dhiirri amata 70 dhalaa amata 20 fuudhe hin dubbanne har'a akkamitti dubbattanii. Fincila dhalaati. Kana jechuun kun ammoo fincila dhalaa hundaa. Fincila dhalaati. Warri dardaraatis aboo ati isii tana fuudhuun qabdu nama guddaadha. Rakkoo fayyada irra guddattiidha. Kuni fincila daldalaati. Fincila dargaggeessaati. Okay. Amma kanis gaafadhu. Ati akkami sila nama akkasii akkatti maallaqa ni qabdi. Okay. Maal fa'a qabdi mee ayyee? Mana. Takka. Makiinaa bareeddu. Lama. Miliyoona 15. Lama. Lamaan? Ameerika si geessite paaspoortii Ameerikaa qabdi. Sadii mi? Umriin isii meeqa? Yoo na taate gaamma. 53. 53. Okay. Tokkoffarratti mana viillaa bareedaa qabdi. Viillaa bareedaa. Lamaffarra makiinaa miliyoona 15 qabdi. Sadaffarra paaspoortii Ameerikaa qabdi. Achi booda himate Ameerikaa si geessite. Waa 4 qabdi jechuudha. Waa 4 qabdi. Saboo ajaa'iba. Waan rasuullee afree laalu daayyaa san guutuu qabdi. Rakkoo isin qabdu sittiin hima filannaa booda kaasa. Okay, haya. Yoo filanne ni hafti. Okay, haya. Amma rasuulli dhalaa takka gisee gootan jedhe. Tokkoffaa bareedina. Lammaffaa qabeenya. Sadaffaan maali gaa sadaffaan irratti gosa. Gosa sanyii bareedaa. Afuraffaan ammoo qabeenya dubbannee afuraffaan maal ammoo maali gaa boo waa afurii misa. Waa afurii. Meela kaa'e. Tokkoffaa qabeenya. Lammaffaa bareedina. Bareedina sanyii bareedu irraa. Sanyii bareedu sadii afuraffaan maali? Diini. Diini afuraffaan. Dhalaa waa afuran kanarraa filatte jechuudha. Amma isin waan afuran kanaan dabaalamte jechuudha barta amata 58 jechuudha. Kanaafuu filannaan gabalta. Waan rasuulli jee qabdiimi yoo na taate jechuun amma rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu sana irra bareedu waan ta'eef anis filadha. Tole gaabii biraatti kan deemu filattee. Rakkoo Itoophiyaan nyaaltu alaa kun laan wanni Zigalta memang afuran tanah kabarna Rasulullah tuusale je sallallahu alaihi wasallam. Ittiin utaala yoo na taate ittiin utaala. Haa rakkoo isheen qabdu sitti adeemu gaama. Ayyee mamma. Tokkoffaa waan shook nama godhu akkamitti uffata baafattee wajji ciifta. Ammoo. Harmisi yoo akkami fakkeenyaaf. Batbatte. Ni jechuun tagaa. Maal qaba? Qabdaan yoo jechuun. Maatu kun aanan qabaa'u.
Wanni biraamu. Wanni biraamu. Wanni biraamu. Aanan qabaa kun. Hajoollee aanan hin qabu ree. Eegaa. Eegaa ijoollee. Nama meeqaan dhugee mi'aana keessatti hafee jira. Oke, nama meeqaatu dhugee mi'a keessatti nama meeqaan dhugee mi'a keessatti. Abaa kottu jaalata. Boobani cufin irraa bilitus kennu. Hayi. Abaa bilitus cufi. Hayi boo girgiriin nu seente maali? Hooyi hooyi. Haya. Haya. Ayyee. Maali tusa lamaffaa? Akkam jedhu taan? Oke. Taan akka uumatti qaamni gaafa walitti sussunturee jira akkamitti uffata baafatte jalli. Jaarti jettee. Itti siinfatu. Bakka hamtuu na see. Ni bakka ummata. Dubbintu namtuu ta'uu dhabdu. Keessa gisee laalte gamma. Waan namtu bakka tu namtu. Bakki tu meetti filaalaa waan namayyuu. Mee akkamitti gaa. Jabdu bakki tu ne. Egaa akkamitti. Ayyoo jala seente. Wai. Yaa kama daa'imni. Ani addunyuma isii santuunarraa hafa malee. Jalan seente. Kan mariyaati yana wayyaa. Jalan seente. Abadan. Abadan. Dhagee gaafta ka haadhuuf teemi. Akka abadeen si laalee teessa. Dhiisita. Yoo qabaatan harkatti namaatti dhiisii malee ani na fayyadamu bitini dhiisii. Amma akka mee dullaa akka dhufte haa jennu. Tibbira mee akkamiin laallattame? Akkamitti bira laallatteeti? Na baasi moo nan baasu ni naaf taati moo nan taatu kamiin fira laalte yoo si taate? Nama guddaa sana umurii isaa ta'e qaama isaa akkamiin fira laalta? Ta duraan duraati akka kiyyaatti ani osoo fooqii babbareedduu fooqiin guddoon gaas keessaa bareedduun Ta nigdi baankiiti? ta nigdi baankiiti. Osoo fooqii nigdi baankii san qabaattee makiinaa raanjiroovar Raanjiroovar makiinaa bareeddu? lambargiirii 3 roosraayis yoo irratti dabalte hin fudhu hojii. Maaliif galgala gaa dubbiin hamtu bakki waan nana waan nanachi qabee fooqii hundee waan santu waan nan bakka san jechuudha. qalbiin yoo qabeenya kanallee si feete akka uummatti uffata baafattee Jala seente. nama qaamni isaa bika 88tti caccabame. Jechuun ati yoo rafteetuma maqaddamaa irra keessa raftee isii warra barbaaddattee yoo. Ati laal. Ati numara. Yoo gosa akkasitti galu. Qabdeen miidiyaa irra si baaftii. Allah hundumaa. Akkasuma maallee qabdi san kun gurbaa maaltu dirqee bar gurbaan osoo gurbaa san yoo viidiyoo isaa sirra ilaalte yeroo liivii tiktook irra dhufe yeroo ilaalte akka nama dirqamee qabanii fidaniiti. Isaa rafu jiru fa'aa akka yoo maan Ameerikaa san dhaqee jedha fayyada nama. Deebi'ee makiinaa fi rakkoo isa keessa yaadatu oomishame akka feedaa jechuudha. Inni hin fadhu miidiyaa. Dirqe qabdee miidiyaa baasuu jirti siraan ta'e sugu. Hayi nama miidiyaa si fiduu fadhu maalayyaa asirra waase keessee hayyamti. Akkasuma rakkoo. Ajaa'ib mee uummata maama waan nuti yaasuu inni sana yoo isin taatan akkami yoo ifumarra dhaabaa laalaati. Rakkoo teessanirra wanni tun ni jabaatti rakkoo isin keessa jirtan. Hamma laalamma amma ifirra dhaabaa laala rakkoo keessa jirtan tana. Takka ta singilummaa, takka ta mana dhabuu, takka ta makiinaa dhabuu, takka ta hoomlasummaa, takka rakkoo dilee sana wanni tun ni caalti amma dubbiin. Bakka galgala sanillee uffata baafatanii ta'uu jala intala sanillee wal bira bitaati waliin madaalaan jaalan ammoo. Yoo akka ta'u jeeritti ijee fiitanitti. Yoo tokko mee ilaala dubbii sana xiinxalaa kan nuti ija kanatti Itoophiyaa jirta dalagaan qabdu maallaqan qabdu manan qabdu isiin ammoo makiina qabdi maallaqa qabdi mana qabdi nyaanni gosa adda addaa bash raanu si jeefta bakka sanaa fi bakka amma isin hime sanaa fi gattee bakka galgala seentan san wal bira qabaatee akkamtu isinii wayya anammoo jee beekta numaan fudhaa jee beekta. Yoo taate akkana jeqa maal jennaan waan inni lakkaa'asan irra kaawwanni isin qabdu sun waan hamtuu natti hin fakkaatu. Alammoo akka jetti numaan fuudheen jaam amma anumaan singiliidha lafamaan jiree deemadee. Ayyaa asumaan gaa kotta. Gasan jiraan garamsa.
alummaan sangili hono misenjermaan dhuftanii garuu Kanadaa jiraachuu qabdi Ameerikaa jiraachuu qabdi makiinaa qabaachuu qabdi Ingiliz jiraachuu qabdi taa'umsaan barbaade jechuudha waan afran sana asiin naafete siin nama rateeba siin naafete makiinaan tamileen qurashanii jette Mercedes yookiin Range Rover yaa chaqaay manni viillaa bareeda chaqaay maallaqni kaashii chaqaay paaspoortii irra daban ibaadu maradhaa qabaattu ibaadana tolchaa hin qabaate dhiis ibaan bisee ibaadaa alaa jambinsi godhe maal jenna anaan nama ibaadaati isin sabaa joo sa'aati deemu isiin barammaa harka kee keessa jirti kadhaafeetiin sidhabuu weesan jirti salaatiin ma salaatti laa inaan salaachise salaata dhiisi ilmoo qabaatin anaa tolchu haya akkasiin ulaagaa lafa isinii keenya qophu jenne boo ana qofaa miti beeka boona qofa jechuun koo hamma ana qofaa miti daddarri Itoophiyaa jiru Itoophiyaa keessa hedduu warri yaada akkasii qabu daddarri Itoophiyaa keessa jiru guututti hono obsaan qoftiin dide waan hin ta'in bashbashi dide inni mee dhaabbadha nama biraatti isinii gaafadha boo maam ni san taate dubbitan mana ni qabdi Range Rover ni qabdi paaspoortii Ameerikaa ni qabdi kaashii ni qabdi seenta akka ajaa'iba warra komentii sama warra komentii warri miseenna jiru lakkoofsa tokko barreessa okay maam umriin isii meeqa ta'uu qabdi mee ta'etan yoo akkasii waanta qabaat tilmaamaan Range Rover Mercedes BMW bituu dandeessa umriin isii amma 17 irraa gad deebisee umriin isii amma jaadamii 17 lakkaawaa maamen amma 17 Amat jaadam umrii kudha jetti lakkaawaa waan san qabaannan umrii gad deebiseef jechuun maamen harma gabbi deebii gad haya zaanni si ota horsirra ta'e moota deemtu miilaan deemtu jechuun horsirra ta'e sana daareef ta miilaan deemtu haa taatu tolkaatee deemuu dandeenya jettee horsirra ta'e soorra ta miilaan deemtu hojja irra hojja sirri miilaan deemtu san rakkoota eegdee Itoophiyaa keessa jirtu yeroo takka dalagaa qabdu yeroo takka dalagaan sirra dhaabbattu rakkoota nyaata caalisiisan bulchaan hin deemtu ammoo rakkoo gara lamaaniiti ammasii dhiibaa rakkoo san ta'eef hamilachuun hin ta'u affaasaa guddaa kan waliin shirtibeetii geessuuf laasulaati sanitaatu garuu darajaa manaa lammaffaa gosa dabba siiliftii naquuf kunuu habaa takka haatan gurraachaa keessatti deemtu dhagaa guddaa gurraachaa kun dhagee ta deemtu suni ta darajaa ol bahuu dandeessi moo fooqee tokko irratti kam bahuu dhabdee sol fuuta dhagee dachuma diriirtu irraa deemtu malee darajaa ol bahuun dirqamaa miti si biratti darajaa ol bahuun dirqamaa dachuma diriirtu irraa deemtu dhagachiisa tamamme lafuma diriirtu irra ol kaatee adeemtu darajaa ol bahuun dirqamaa miti ol fuudhee baasa garuu miilaan deemuu qabdiidha ulaagaan isaa numaa ta'uu yaa'u haa duuba tiimee bara ana qofaa miti siin jebo daddara Itoophiyaa guutuu siin jennu tamaa min baratate daddara Itoophiyaa guutuu siin jennu saniifuu dubbii kana jara kanarraa gattataa dhamma jaanna jara kanarraa gattataa hawaloo uffatanii biiruun tasaaniiti keessaa baafin jaanofsaa ammoo dubbii ati galgala akkamittiin jalatti utaalettee gartee sodaattee shooqi taatu sangateemi nuti hin garru masa taati kanarraa jettu saganteemi ijumee dannatti seenni itti murtaalu nuti maal jennaan waan nu waggeessaa beeynaree guyyaa saniif dura lalle waan nu waggeessaa sani dura lalle jechuudha maali sallaateetitti utaaltee jechuudha asii jabaatte laalamma rakkoon gartee dubbii bakka sana amma akkasii kuno maammeen inni jira miseenjera ni qaba maammeen illee maammuma jaaqasaa ta'e fayyaa sun ni jira qabsaa malee nu lamaan lafa tatteenyachuu malee wayyaa begaraan warri barbaadan takka barreessa warri lakki hin barbaannu jettanii lama barreessa warri hordoftoonni raahaa isiniif na addunyaa kana taqabduu fi umriin kutte lakki boonutti haaftu raahaan tun xixiqquma feena warri jettan komentii lama barreessisan warri fedhu lakkoofsa tokko warri hin feenu yoo immoo lakkoofsa lama komentii jala guuraa nagayatti